Egaa hordoftoota kiyyaa har'aan tana jechuudha. Baay'een keessan shiitii baay'inaan barbaannaa akkamitti haa filannuu warra jettanii keessaan na gaafattan har'a isiniif jecha daqiiqaa 3 isin hojii haasaya. Isin maal gooture baay'een keessan na gaafataa jirtanii warri tiktokii kiyyaa laayikii gootan yookaan immoo fooloo gootanii beektanii warri hin beekneef isinii qabaa jira viidiyoo kana laayivii seenuuf dhufa saa durallee seenii ture jechuudha. Ganamaa irraa xiqqoo ture jira. Ammallee saa booda seenuu fida. Kanaaf maal gootanii kallattiimaa liinkii azala isinii kaaya. Liinkii tiktokii kiyyaa jechuudha. Namoonni shiitii baay'inaanis barbaadan maashaallah tabaarakallaa asumaanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jirre deddeebi'ee sababbiin isaas akkuma ani isiniin jedhetti koottaan irraa fudhadhaa gatii isin ilaalee isinii kenna jedhee hojii kaawwan ijoolletti lagalabaa ati isiniin jedhetti baay'een keessan na hubattanii maashaallah tabaarakallaa dhuftanii narraa hojjetaa jirtan. Egaa akkasumallee namoonni na gaafattan suuraa nutti ergi suuraa nu ergi horii jettan filachuudhaaf kallattiin tiktookiitu namaa salphata jechuudha. Anamma tiktokii seenee jira ganamas maashaallah hagaris kiyyaa gurguradhee jira. Ammaan tanallee warri filachuu barbaadan warri suuraa na gaafattan fa'a koottaa kallattimaan tiktok irratti filadhaa isiniin ja'a. Liinkii isaa asirra isinii kaaya. Liinkii isaa yoo gadi tuttan kallattimaan tiktokii kiyya keessa isin fida jechuudha. Eegasii fooloo godha sa'aatii alliivii dhufu mara isinirra gaha. Egaa salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jirra jirtu hordoftoota Simboo Tube hundi keessanuu akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi ammaal fakkaasiin jecha ana bira bareedolla alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa itti aansuun akkuma amma isiniin jedhaa ture kana namoonni shiitaaf shaarbii babbareedaa barbaadan kootatanii fudhadhaa isiniin jedhee ture. Akkuma waamicha isinii taasiseen baay'een keessan hawwattanii dhuftanii fudhataa jirtanii akkasumas namoonni suuraa nu ergi akkamitti filanna jettan amma fakkeenyaaf bilbila kana viidiyoo waan ittiin godhu viidiyoo kana dubbadhee geessa YouTube irratti yoo gadhiise bilbila keessaa hin haxaawa yookaan ni qulqulleessa jechuudha yookaan diileet godha. Sababbiin isaas viidiyoo tokko raabuudhaaf jalqaba ni horaamna. Eegas aappii gadi aappii ittiin editii godhu jira. Aappii sun bakka qabataa viidiyoon raabame sun bakka qabataa ka editii godhullee akkas bilbilli dadhabaa kaameraan isaa dadhabaa dhufa jechuudha. Sababa kana ta'eef YouTube irratti gadhiisee jedheen booda bilbila keessaa ni balleessa jechuudha. Suuraa of biraan qabu baay'inaan wanti YouTube irratti gadhiisnu achirraa ilaaltanii haa isin gara keessaatiin dhuftaniif kanaafuu achirraa ilaaltanii iskiriinshatii gootanii jechuudha. Namoonni san godhuu hin dandeenye immoo tutariitii bilbilli keessan isin dide kallattimaan gizee ani laayivii tiktokii seenu dhuftanii daayirektii yookaan kallattimaan filachuu dandeettanii. Akkanan isin jaa hordoftoota kiyyaa haganuma takka isinitti haasa'uu fi viidiyoon kun daqiiqaa muraasa tanuma haasa'uu fi namoonni shiitaaf shaarbii barbaadan akkasumas baawwan illee jira akkasumallee mootuu uffanni kunniin illee jira jechuudha. Akka walirratti kunniin na birallee jira. Kuni shaarbii isaa wajjin jira. Kunniin halluu diimaan jira gurraachi isa kana booralleen kun na duuba jira magariisa illee jira. Egaa shaarbiiwwan babbareedni tun ammallee irra deebiidhaan fidee jira. Namoonni sanarraa oordarii godhanii jennaan jechuudha. Namoonni barbaadan dhuftanii fudhachuu dandeettanii maashaallah tabaarakallaa hedduu bareedi diizaayiniiwwan isii diizaayinii garaagaraatiin jirti. Waaw maashaallah isin jaa hordoftoota kiyyaa kanaaf seentanii filachuu dandeessanii akka isin kallattimaan dhuftanii achirratti filattaniif jechuudha. Ijoolleen baay'een galuu hennaa kennaa namaanii ta'a jettanii warra na gaafattan immoo sirriitti ta'a jechuudha. Maaliif hin taane kuni bar waan zimbiloo gurguramuu miti. Uffanni kunniin jechuudha. Shiitii shaarbiiwwan kun shaarbii Dubaayitii hordoftoota kiyyaa qabiyya keessaatii miti. Kun akkuma argitan kana baay'ee takka kwaalitiidha jechuu barbaadeeti. Kanaaf kennaa maaliif hin taane wanni kennaa ta'uuf didduutti akka hin jiru. Yeroo ammaa namni hundi isaatu kanatti deebi'eera faashinni shiitaaf shaarbii jechuudha. Amma biyya keessa haa gizeen bifaa fi diizaayinii isaa jijjiiru malee kan uffatamu shiitaa fi shaarbii jechuudha. Sagantaa irratti illee baawonii shiitaaf shaarbii diriyaa noormaali shiitaaf shaarbii kun jechuun akkuma diriyaan walirratti dhufu sun shiitaaf shaarbiin kun illee walirratti dhufa jechuudha. Maashaallah baay'ee takka babbareedu. Kanaaf seentanii filachuu dandeettanii. Warri fooloo goone immoo asumaan tiktokii san fooloo godhuu dandeettan jechuudha. Yoo fooloo gootan amma fakkeenyaaf gizee hawaa gadhiise yooma san isin bira dhufa. Namoonni waan tokko barbaadan achirratti illee argachuu dandeettan isiniin jaa. Achumaan illee laayikii, sheerii, sabskiraayibii godhaa yuutuuba kanallee isiniin jaa. Honna nama dhufee fi ijoolleen baay'een suuraa waan na gaafattaniif ani immoo suuraa waan harkarra hin qabne jechuudha dhiifama yeroo takka. Akka isin jaa hordoftoota kiyyaa suuraa harkarraa waan hin qabneef amma kallattiin osoo tiktok irratti filattanii shakkii takka malee rakkoo takka malee akkanatti fakkeenyaaf laaltanii akkanatti fuudhaa uffata isinitti agarsiisa akkuma viidiyoo irraa kanatti yoo san immoo achumaan daayirektii gastirrallee seentanii filachuu dandeettan jechuudha. Akkanatti noormaali isinitti agarsiisa kana yoo fedhiin kan biraa isinitti agarsiisa.
yuutuubii amma viidiyoo waan gadhiisuma ilaaltan malee ka hafe hedduun jiraatu danda'a miti. Fakkeenyaaf tiktook irratti dhuftanii yoo filattan immoo hunda isaatu akkanatti argaa ilaalaatanii filattan jechuudha. Egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon isin jala bu'een hin beeka. Kaameraaf jalatti akkuma laayivii irra jirutti irraa baheennaan ijoolleen hedduun keessaa waan WhatsApp irra natti ergitanii fi asin isinii dhufe saniif isin hubachiisuu fi kallattii mankoottaa TikTok irratti filadhaan isin jaa wanna babbareedaa shiitiif shaarbii wal barbaadan maashaallah tabaarakallaa shiitii qofatti yoo barbaadan shiitiin babbareedni jiru kanaaf dhuftanii ilaallachuu dandeessanii isin jaa hordoftoota kiyyaa. Akkanatti fakkeenyaaf akkana yoo goggodhe amma iskiriinshaatii godhatu dandeettan garuu mootu bal'inaan osoo TikTok irratti dhuftanii filattanii isin jaa kaa'ama isinitti agarsiisaa kunni shiitii qofa shiitii gatiin isaallee gadi bu'eetii jira jechuudha na biratti isin jaa maaliif gurguruu waan barbaadeef amma hojii biraatiin biizii waan ta'eef jechuudha. Duraa isinitti himee jira kottaa fudhadhaa maatii keessaniif obboleeyyan keessaniif sarpiraayizii godhaan isin jaa hordoftoota kiyya. Egaa namni isinitti tole viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuuf hin dagatina. Egaa shiitiif shaarbii gosa hedduutu jira fuudhetiin fixuu hin danda'u. Maashaallah tabaarakallaa baay'ee takka babbareedan hundi isaatu jechuudha ni beektanii biree gizee fiduu fi kiyyaaf filadhee kanatti tole fida shaarbiiwwan hunduu shaarbii Dubaayitii akkanatti viidiyoo irratti ilaaltan hundi aynaa tokkoon hin dhufu malee bifa garaagaraatiin diizaayinii garaagaraatiin fidanii jechuudha warri fidu suni. Kanaaf hundi keessaniyyuu akkasitti hubadhaa. Maashaallah laalame shaarbiin kun fakkeenyaaf gizee duraa tokko jalqaba dhufu tokko wanni hojii qofa dhufaa ture baay'inaan maashaallah diriyaa wajjin dhufaa ture jechuudha. Ammaan tana shiitii wajjin illee akkanatti ni dhufa garuu dhaabbataa miti. Kanuma qofa fakkeenyaaf kana qofa dhufaa miti. Akka barbaadanitti isaan ol keessa godhaaf fidanii. Maashaallah wallahi baay'ee takka bareeda. Hundi babbareeda dhugaa dubbachuuf. Egaa akkana isiniin jaa namoonni kana fa'aa gizee baay'ee natti ergitanii tanaan dura hin jiru ture. Akka tasaa ta'e amma ijoolleen na jajjee yoo gadi baasu argee hin jiru warri isiniin jee illee jirtanii. Warri isiniin jee akkana isin jaa hordoftoota kiyyaa marti keessanuu kunoo liinkii kana gadi tuqaatiniin sa'aatii booda TikTok irratti wal argina. Warroonni hanga sa'aatii kana dhageeffattan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa. Isin jaaladhaa isin kabajaa warri viidiyoo kiyya haalaan daawwataa jirtanillee naaf jiraadhaa hundi keessanuu isin jaa hordoftoota kiyya. Namni hundi jechuudha aynaa tokko miti namni hundi jechuudha akkuma bifaan garagaraa amalanillee garagaraa hojjaanillee garagaraa yaadanillee garagaraa waa hundaanuu namaa hundi garagaraa jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu laalaa subscribe like share gochuu hin dagatina yaada muraada keessanillee barreessaa hundi keessanummoo maashaallah tabaarakallaa jedha. Kana yoo isin jiru namni hundi maashaallah hin jedhu jedhaa hin jiru hordoftoonni kiyya isin beeka amala keessan isin qaaman isin arguu baadhus yaada isin naa kennitan baay'ee takkan jaaladha. Sanirra darbee mootu baay'een keessan namarraan kanatti dhufaa jirtan wallahi laazim maaliif nama tokkoof waan tokko akkuma keetii taatee gaafa hojjettee biraan geette namni sun gammachuurraa kan ka'e nama biraatitti hima jechuudha. Akkasiin natti dhuftan baay'een keessan nin beeka hordoftoonni kiyyaa maamiloonni kiyyaa ulfaadhaanaaf jiraadha isinin jaa hedduun isin kabajaa hedduu takka isin jaaladha. Walumaa galatti ilma namaa kamuu jibbasan qabu'anii dhugaa dubbachuuf ilma namaa kamuu jechuudha maaliif ilmi namaa kamuu gaafa uumamee daa'imman sabiyyiin jechuudha gizee dhalatan waa beekanii dhara beekanii akka aduun wal dhufaa deemanillee jechuudha guddataa gaafa deeman amala garagaraa baasan malee ilmi namaa hunduu uumamaan wal qixa. Ilmi namaa hunduu gizee dhalatu qulqulluudha jechuudha. Guyyaama keessa nam tokko jallatuu danda'a malee jechuudha. Ilma namaatiif jibbasan qabu jechuu barbaadeeti ilma namaa osoo hin ta'in gocha namaa jibbuu danda'a. Sababa saniin namarraa fagaachuu danda'a malee ani ilma namaa kamuun hin kabajaa maal jechuu barbaadeeti. Hunda keessanuu hawwii gaarii isiniif qaba. Rabbiin hunda namaatiyyuu jechuudha. Hunduu akkuma hojiitti argata. Akka hojii keessanitti rabbi isiniif haa kennu. Anillee achuma keessa jiraadha. Akka hojii kiyyaatti rabbi naaf haa kennu isin jaa. Niyyaa teenya hundaa rabbiin nu haa guutu. Addunyaa kanarra hagam jiraannaa miti haga jiraannu sanitti waan babbareedaa hawwinaa miri akkuma san waan babbareeda illee hojjechuu rabbiin nu haa laaffisu isin jaa. Hundi keessanuu galatooma ulfaadha. Viidiyoon kiyya kaarraa kanumaarraa walitti jira. Sa'aatii booda TikTok irratti koottaa ammallee irra deebiidhaan TikTok kee eessaa arganna jechuu dandeettanii bar kunoo viidiyoo makana koomentii tokkoffaa jala laalaa liinkii TikTok kiyya achi jala isinii kaaya. Liinkii geessa yoo tuxxan oofee jechuudha baasii takka malee
TikTok keessa geessa. TikTok san keessa hoo seentan follow godha. Namni waa bitachuu barbaadan shiita kana direct seentanii filachuu barbaadan follow erga gootan booda yoo live irra jiraadha isinii dhufa gadi tuttanii dhuftanii na barreessitanii seentanii filattan jechuudha. Haganama isin jaa hordoftoota kiyya hundi keessan ulfaadhaa galatooma oolmaan oolmaa keerii isiniif haa taatu. Bye bye.